Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Nagaa fararri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'a immoo seenaa hangafaa daaqonootaa qulqulluu Isxifaanos wajjiniin ilaalla karaa dubbifamaatiin jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Hangafa daaqonootaa qulqulluu Isxifaanos. Hangafni daaqonootaa qulqulluun Isxifaanos eenyudha? Isxifaanos jechi jedhu jecha Giriikii yoo ta'u, hiikni isaas gonfoo jechuudha. Qulqulluun Isxifaanos seera wangeelaa keessatti hangafa daaqonootaa isa jalqabaa fi wareegamaa isa jalqabaati. Hangafni daaqonootaa qulqulluun Isxifaanos hangafa daaqonootaa jedhamuu isaatiin dura jalqaba irratti duuka bu'aa ture. Sana booddees daaqonii ta'uun muudameera. Kun onkoloolessa 12dha. Akka ragaaleen garaagaraa agarsiisanitti hangafni daaqonootaa qulqulluun Isxifaanos dhalatee abbaa isaa Simi'oonii fi haadha isaa Maariyaam irraadha. Akkuma kitaaba hojii duuka bu'ootaa irratti caqasame, qulqulluun kun jalqaba Gamaaliyaal kan jedhamu barsiisaa horiitii irra taa'uufitti horiitii fi kitaabolee raajotaa barateera. Yeroo lallaba gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos hangafni daaqonootaa qulqulluun Isxifaanos iddoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos oolee iddoo inni bulee wangeela barateera. Duuka bu'aa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ta'ee gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos abboommii qulqullootaa duuka bu'ootaa 72 keessaa tokko isa taasise. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 34 yookaan boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 10. Ayyaana guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluu yeroo bu'etti abbootii 72 keessaa hanga qulqulluu Isxifaanos iccitiin kan ifeef hin turre. Dursuma hafuura qulqulluutiinis wangeela lallabeera. Yeroo qormaata mana kiristaanaattis dursummaa hafuura qulqulluutiin daaqonoonni 7 yeroo filataman qulqulluun Isxifaanos isaan keessaa tokko ture. Qulqulluun Isxifaanosis dursaa yookaan halaqaa daaqonootaa jedhanii fi dursaa waldaa 8,000 ta'eera. Kana booddees qulqulluun Isxifaanos ol ba'iinsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos booda waggaa 1 fi waldaa 8,000 sana dursa wangeela lallabaa qabsuuraa wangeelli akka babal'atu taasise. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Qulqulluun Isxifaanos kennaa fi humni Waaqayyoo kan irra bule waan tureef hojiiwwan raajii hedduu kan taasisu waan tureef yeroo sanatti Hayyuudonni inaaffaadhaan irratti ka'anii isa waliinis falmii keessa galan. Ta'us garuu isa injifachuu hin dandeenye. Sababiin isaas hafuurri Waaqayyoo fi humni Waaqayyoo isarra buleera waan ta'eef. Kana boodas ragaa sobaatiin namni kun Musee fi Waaqayyo irratti jecha arrabsoo yeroo dubbatu dhageenyeerra jechuudhaan isa himatanii. Inni garuu waa'ee dhugaa ragaa ba'e malee isaan hin sodaanne. Hangafoonni lubootaas yeroo isa gaafatanitti waa'ee Waaqayyo uumaa isaa ragaa bahee dhuma irrattis akkas isaaniin jedhe. Innis isin lapheen keessanii kan cufame, gurri keessanii kan duude akka abbootii keessanii yeroo hunda hafuura qulqulluu mormitu. Abbootii keessanii hafuura qulqulluu mormitu. Abbootiin keessanii raajota keessan keessaa kan hin girdisne eenyudha jedhe. Har'as isin darbitanii kan kennitanii fi kan isa ajjeestanii
dhufaatii qulqullichaa dursanii kan dubbatanii isaan isin ni ajjeestan. Ergamoonni sirna horiitii fudhatanii hin eegne. Kanaanis baay'ee haaranii dhagaadhaan isa rukutuun isa ajjeesanii. Ragaa ba'umsa isaasii kan raawwate gonfoo wareegamummaa amajjii 1 fudhateera. Kanaanis dursa wareegamtootaa jedhama. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 51 hanga 53. Qulqulluun Isxifaanos erga boqotee booda waggaa 300 booda Yerusaalemii kan jiraatan nama qajeelaa tokkotu ture. Maqaan isaas Luuqiyaanos jedhama. Yeroo baay'ee irra deddeebiin qulqulluun Isxifaanos mul'ataan isaaf ibsamee foon koo baasii jedhaan waan tureefi deemee Phaaphaasitti hime. Phaaphaasichis gammadee lubootaa fi kiristaanota walitti qabee gara iddoo Gamaaliyaal yookaan gara barsiisaa isaatti deeme. Iddoo sanattis yeroo qotanitti sochii guddaatu tahe. Ergamoonni yeroo huulanis fooliin gaarii ni urgaa'e. Faaruun ergamootaas ni dhagahame. Uummataa fi Phaaphaasiinis qulqulluu Isxifaanos fuulduratti kufanii sagaduun gammachuu guddaadhaa fi faaruudhaan foon isaa achii baasanii Xiraa Tsihoon yookaan mana eebbifamtuu keessa kahanii. Namni qajeelaan illee Iskindiroos jedhamus mana kiristaanaa ijaaree fi gara mana qulqullummaa yookaan mana kiristaanaa sanattis ni galchani. Waggoota 5 booda Iskindiroos yeroo boqotu saanduqa keessa kahanii qulqullicha cina kahanii. Haati manaa Iskindiroos garuu gara biyya ishee Qusxaaniyaanaatti yeroo deebitu foon abbaa manaa ishee itti fakkaatee foon qulqulluu Isxifaanos dooniidhaan feesistee fudhattee deemte. Daandii irrattis saanduqa sana keessaa faaruu dhageessee yeroo ilaaltu foon qulqulluu Isxifaanosdha. Isheenis baay'ee gammaddee isheenis foon qulqulluu sana geessitee qulqulluu Qonistiinaaxoosiif kennitee. Magaalaa sana keessatti gammachuu guddaatu tahe. Heebbii fi araarsummaan wareegamaa qulqulluu Isxifaanos hunda keenya waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti ameen. Waaqayyoo waadaa qulqulloota isaa hundumaa galee nutti araaramuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Heebbii wareegamaa qulqulluu Isxifaanos hunduma keenyarraa oolee haa bulu. Galanni Waaqayyoof, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti ameen. Amma yoonaatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Eebbifamaa maatii Waaqayyoo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'een seenaa qulqulluu wareegamaa qulqulluu Isxifaanos gabaabumatti kan argadhe isinii dubbise kanuma fakkaata jechuudha. Kan itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii Waaqayyo isin faana ta'u. Eebbifamaa isiniin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko.